مسلم ما نكاه عذر ما نكات وغني ما نكاون اسلام ما نكاه يوردان باچو بامنتا kennite hamza anatu irra sheer godhee fide as jala jira soddaa kenna soddoonfanne diqoo isii kilaasii kennaafi jira beektaa ishitti gaafa warra dhufe waan inni jedhu yaa jechoota inni warra deebisuu qabu warra soddaatii deebisuu qabu barsiisutti jira gama duubaatiin kilaasa kennaafi jira yoo nagaa jedhaniin maal jechuu akka qabu akkasiiti mee haganuma jedhagaa garuu hedduu siin boone dhugaa jiraadhu hedduu si jaaladha ka duraanii daran jechuu yeroo tokko barabboo silaa dhiira ta'e intala akkana cimtuu tana faa hin fuudhaa faase jetti beektaa qalbiin ati ta irratti wal fixa malee ashittiin ta irratti wal fixanii dhugaa rabbi ta irra wal fixan amri shaawala mana soddaadii akkanuma olii seenan waa darbanii akkam taate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garuma tokkottu nama jalaa boonni ulfaata beektaa dabara. Waalaikum assalam. Baaboo mudaa salphachiiste gurbaa shaayii fiduu deeme. Haa baratu ka ammarraa. Wallahi salphachiiste gurbaa shaayii barbaaduu deeme. Akkasiiti jabaadhu ashittiiti ya dhugaa. I'm so proud of you dhugaa rabbi. Yaa wallahi dhugaa jechi namaa hamilee keentuqin. No, ani jechi namaa sonte maal akka dheessu beektaani sababa kiyya namni akka wannaadhaan wal loluun barbaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf miirri dhiirri wal lolu kuni waan harawaa miti. Sooshaal miidiyaa irratti waan ta'eef malee lafatti illee akkanuma dubartiin takka gaafa wayita wayii irratti dhiirri wal loluu waanuma jiru. Dubbii wal loliinsaa kana gara kutaa oofutu nama aarsa. Dhiirri wal lolti. Waan tokko sii hima ashitti ani waan asitti lafarratti qabatamaan arge takka miti yoon takka narsiidha waliin dalainaaf faranjiidha. Doktora sadiitu yeroo takka jaalate jechuudha. Dubbiin kun dubbii dhugaati dubbii qoosaa hin qabne ani yeroo sanitti haarawaa amma narsummaa eebbifamee hospitaala keessa dalaguu eegale miti yoon faranjiidha. Nama akka malee naamusa qabu nama akka malee adaba qabu nama akka malee kabajaa qabu. Doktora sadiitu yeroo tokko wal bira jaalate jechuudha. Isiin doktorri sadeenuu kun isii jaalatuu ni beekti. Doktorri sadeenuu garuu tokko innummaan qofti bu'aan jaalate seete jechuudha. Maal goote guyyaa tokko laaqana afeerte jechuudha jara sadeenuu. Jara sadeenuu bakka takkatti afeerte hoteela takka reestooraantii takka wajji dhaqanii. Reestooraantii takki yeroo wajjin dhaqan sanii hundaafiyyuu nyaata ajajanii fi isiidha. Nyaata ni ajajattee nyaata yeroo ajajanii sadeenuu gaafii wal fakkaatu gaafatte. Ka dura dafee gaafii san deebise deebiillee ni barreeffatti deebii san barreeffatte. Ka daqiiqaa 3 keessatti deebii isiin gaafatte san hunda deebiseef dhumarratti fuutee jechuudha. Kanaaf wanni akkanaa kun ni jira nama tokko yeroo 5 yeroo nama tokko namni 6 namni 7 jaalachuu danda'a. Ka filatu ammoo si namni anaaf jecha wal lolaa maalii waan jedhudha ijala iraasaachoo guddaa dhiirri yoo namaaf shamaraaf jecha wal tumtu taate of ete ableellee walitti ruutuu danda'ama. Murteessaan jara waan ta'eef ati uummata kan balleessine. So waan sii ta'u situ beeka dhumate haala kenna garuu bakka fixee baratama dubbii namni akkanumaan dubbii nyaata malee ati dubbii fixee jirta. Hamza miyuuti irraa kaafadhu munaan gurbaa salphachiiste. Isaatu bar soddaatii naan jedhaa bakka na argetti beektaa baratuu qaba kaa soddaa. Gurbaan soddaa kun zigaal baay'ata beektaa hedduu dhugumaan shaayiidhaan isinillee nama jedhu qubaatan shaawumaan fitu jiraaniisi. Akkam jettanii isin nagaa fayyaadha. Nutu siifi daabara aadaa teennatti ammastitu mana kenna ol seene nutu siifi damalee siini kan nuu fidu aadaa teennatti sittuu nutti ol seene wayita nutti ol seente san gartee
akka itti nagaa nu gaafattutu jira. Akkatti kaameeraa sanillee banattutu jira. Akkanumatti ol seentee kaameeraa banachuu xiqqoo isiisi kuffise beekta. Warra manaa yoo assalaamu alaikum jirtu seennuu jedhanii seenanii eega seenan ammoo waan harkaa qabnu kana nurraa fuudhaa jedhanii akkasitti waan ati harkaa qabdu san sirraa fuune. Wanni ati harkaa qabu zamana ammaa kaameeraadha. Kaameeraa takka jira banadhuu jedhanii yoo nu banadhu siin jenne akkasii banatta. Intala duraanuu qalbiin rukutamtee rukuttaan qalbii 80 seenaa jirtu ati fuutee 150 galchite. Nuti yoo ta'e nan barbaanna. Siifuu guddisaa jirra, siifuu kunuunsaa jirra. Namoota onnee itti kaaftee hartattaakii nurraa qabsiistee akkasiin asirra nurraa gaggabdu hin barbaannu. Hamzaa kenna. Banadhu kaameera. Chunga. Amala ganda sodaa kana simbe fambeeta jalqabarraa olii enjiyaa dhufan malee. Sireenjisuu jalqabee biiraati. Animma amala kiyyarraa akka dhalaatti waaqaan fadha. Yeroo baay'ee gabbeetti siyoo namni na tuqee hedduun tuqu waa kanarraa addaatteen kun takkee akka badee rooba maaliin dhufa kan ho'e. Ni zigaala bakka ifumaa ho'i garuu atillee nama hedduu na zigaalfachiifte jechuun ni jiraame. Ashira. Ana bari kusi gochaa jira. Za video ni tes bay mujo. No, jechuun ati akkas jenna gaa video dhumatte. No, lakki shaayii qicachuu deemi. Amma se yon bane man bira jan iro man gola shaayii man bala. Video banuuf hin deemtu? Maa kolfita? Arettaasee? Wallahi bakka Hamzaan irraa. Rahma. Bari Rahma duran dubbadhu jedheeti. Hamza shaa abshir hin qaanfatini. Uuna dubbadhu. Namatu bari nama carraa kenni jedhanii as jala dibbeetumaa jirani. Saniif Eebadi koomantiin dubbisi Rahma maal goote nama 1700 kana koomantii deebistee dandeessa? Hamza banatu maayitiin dubbadhu. Eeshi bakka kanatti waan xiqqoo ajandaa tokko kana facaasu jiranii xiqqoo ijoolleen xiqqishoon takka ni jirti. Namoonni waan akkasii sanillee gootan hin godhinaadha. Amadilleen keenya miiratti dhagame sumaa fi isaa beekaa. Gara biraatiin bullootii isinirraa qabadheetiin jira, isinirraa xabbaseetiin jira. Soddaattii gubbattillee waa jechuun gaarii miti. Dhugaa jirtu himeetumaan ba'a. Qo'achi bira osoo hin ga'in. Qoy. Ati as deebi yoo dubbachuu barbaadde as deebi dubbadhu qubaannatti naasawanii sodda jechuun jaarsa namarratti namni akkasitti itti naasawu dura teesseetu waan gaafachuu barbaaddu. As. Muna ittaasi. Hamza bullooti ya xabbase jette intalti teenna qurxummii hin taane distirra kaahanii xabbasanii mee bakka sanillee sirreeffadhu. Bakki sin walii. Taaptaaf godhaa beeksi. Networkiidha moo? Taaptaaf godhaa isaa. Lakki haa himu xabbasee san qofa haa sirreeffatuu fi bari munaatiyya xabbase bakka jettu san haa sirreeffatu malee. Bakka sanitti qoyaa viidiyoo baneetiin dhugaa isinitti himaa qoyaa. Ni gaa girisaaf illee ni gaa girisaan dhiyaatanii olii gad horiitanillee miciyyoon intala dhalaati hanga wanti bakka ga'utti si gaazee callisu jirti miciyyoos akka ittiin diibatinaa miciyyoo isinirraa qabadheetiin jira. Haala kan egaa namni sammuu qabu tokko akkanuma laalee waa beeka bakka ani egaa. Akkasi
warri koomantiillee warri gamaa gamana qabdanii dubbii bubbuttan dhageettanii jirtan na fakkaatte nuti waliigallee hanga wanni bakka gahuu eegu jirra mijoo irraa gabbu'aa dhaamsi Hamzaa san na fakkaatte. Wallahi garaan he is so innocent. Wallahi miskin. He shy too, huh? Wallahi miskin. Na bochiste Hamza. Hamzaan kaamera jiru kolfaadha. Miyuut godhee kolfaadha. No. Kolfaan jiru. Bullootiya hoolaan jiru nyaatattiin jira nyaata kaameraa duratti nyaadhu jeeti isinillee naa nyaadhu isinii jechuudhaaf dhiifama naa godha anillee ifumaaf nyaadhu naan jette isiin gara biraatiin nyaata nyaadhu koon naan jette nyaatattiin jira. Allahu akbar. Abbo. Walirraa bareeddan garuu gabaabamatti. Walirraa bareeddan dhumate haala kenna garuu bakka waliin deemtan miidiyaa kanallee waliin girgirsitanii wanni taataniyyuu maali looking good couple and perfect couple faranjiin jettuun sanii ni jiraami viidiyoolee yoo hojii waraabdanii yoo hojii haasoftan yoo hojii deemtan waan ganaa sanuu baanaa barin jiraame akkana takka wanni oobjuu tokkotti fudura qabdee waan fuduraa dhufu tokko yeroo argitu akka muuviititti waan akkasiisantu na mul'achuu jira. So take it easy homaa rakkoon qabu nyaata nyaadhu Ishi waan kanarratti bari namoonni gaa jechuun ni jiraame waan akka waliin babbareedaa ta'e gisee laala. Wannaa sanii wajjin galche Ahmad Jolullee daafii si gaafadhutu jira. Daafii isa akka dhuunfaatiif gaafadhu. Ahmad immoo. Yaa garuu isin babbiisee akka isin asirraa humna barbaadu. Feeto asirra galchii feeto yoo as jala amma galuu barbaade si galchii takka rakkoon qabu wanna biratti nama waan akka nama akkasiitii godhanii kun. Dumaashin baay'ata jala kana maashaallah. Yaa ummanni Dumaashin jedhaa barreessaa warreen jala jirtan hundi. Bataam itti waa hin Ani bari waan jechuu barbaade zabanni amma keessa jirru kun zabana bari ilmoo teetiyyuu lama ani siifile qofatti heerumta jennuun keessa hin jirru beekta. Jechuun ufii qabdee sitti fida zabanni nuti keessa jirru namoota ati ebeluutti deerumini ebelu bira dhaqini ebelu bira maali hin tahin jaan kanatu na ajaa'iba beekta. Maaliif we are not in that century. That is long time ago. Waan zamanni sunni anarratti hafee jechuu anarratti dhaabbate. Ana booda zamanni ana booda ijoolleen ana booda dhalatte ijoollee gartee mas'uulummaa ofii fudhattee ofii isiiti waan barbaadde sana godhachuu dandeettu takkaadha jechuudha. So things are not by force by the way jaalalli dirqama love is not by force akka faranjiin jettu sana gartee namni dirqama nama kana jaaladhu jedhee ulee sirra kaayee si wanta godhu takka hin jirtu. So yoo jiraate galchi ashitti qaba ergatee ture amma hin jiru yoo kana dhageeffatu taati ani ilaalu jechoonni inni dubbate ani hedduu takka na aarseera dhugaa isinitti hima jechuun namni tokko karoora yoo akki dhugaman tapha isaanii wayii jaalatan ta'e ana jaalatu ta'e fideetiniin maannaan jechuu qaba even yoo Hamzaa kana naaf hin feene ta'e gurbaan kun akkanaati so gara nagararaan irraa baruu qabda jedhee kabajaan natti himuu qaba akkas gabbahee waan akkasii dubbachuun qabu suni is wrong. Okay miira keessa galee akkas dubbatillee ka jedhu okay sunillee waan biraati. Garuu yoo ammallee akka nama naaqeeqamee dubbate wayii ta'e dhugama naquuqamee akka ilma biyyaa tokkootitti naaqeeqamee dubbate ta'e wanti inni narraa barbaadu akka ani maal jedhee qalee viidiyoo isaa dhageeffadhee akkasiin kabajaadhaan heerumtu barbaada jedhee yoo kabajaa ani hin cabsine taate dhimmi isaaf Hamzaa walitti bu'aniif hin jiru. Ani kana ammoo waadaa sii galaaban. Ani gaafa heeru akka intala baalee takkatti akka intala nama guddaa irraa dhalatee takkatti an gaafa heerumu kabajamaan heeru. Hamzattuu heerumi abbaa biraatittuu heerumi kana waadaa akka ilma biyyaa tokkootti sirraa dubbadha wanni kee nagalcha yoo ati jettu taate irra tartee singalchi wanni kiyyaa bira geenya. Yoo ammoo waan gaarii irra na gorsee jedhee yaada nama saayidii bareedaan sii yaade waan ati yaadde. Akka ati dubbatte osoo hin ta'in okay akkana yaadinna laata isa jedhu keessa galchee jechuudha.
daangaa tartee ebalumatu sii filadha jettee guutumattuu sin beeku manirraa barbaaddaa siin jedha. Sadarkaa sanirra osoo hin gahin ammoo no akkana heerumuu qabdaa sun yaada bareeda yaada obboleessi tokko namaa yaada. San fudhadheera garuu ebaluun malee ebaluu ka jedhu sani yoo achi biraan malee irra deebitee ka geettu taate yoo ati ebaluun malee ebalutti yoo heerumee surree mataan baafadhaa qamisii godhadhaa san geette gaafsan ammoo singalchuu bira geelle jechuudha. Singalchuu wani kiyyaa bira akka waliin hin geenne jechuu barbaadeeti achi bira akka hin geenne. Ka'atiin haala kana malee hin heerumtuu karaa akkanaatiin heerumuu qabdaa yaa anillee nama of beeku tokko nama bakka bareeda wayitii dhufe nama hawaasa kabajamaa keessaa dhufe garasiin sii fudhadha waan sana. Innaa akkasiin jechuu barbaada. Tapha maaliitu jira cuufi mana jedha. Tapha mesiitu jira. Masih tapha qabayyanii dhaqanii taaphaa godhanii fi warri dhaqanii illee ni gahaa akkam. Mesiin tamin. Namni kuma lamaaf dhibbi takka as jala jettan deema taaphaa godhaa biyya. Nuti haasawaa jirra. Ayitti wallahi akka dhiiraa haasoittee jechuun wallahi dhugaa sitti maanii hamilee namaallee cabsuu hin barbaadu beektaa namni tokko itti gabbee laa intalite nawan akkanaan gootu baay'isoo yaani waan sanitti gammadee jira yoo haa ta'u jechuun nama ofittuu waan wayii sitti hima beekte waan akkanarraa of eegii waan jiru ta'ee garuu akkana malee akkana jedhanii daangaa namatti taranii inni nama arrabsan sun no even abbaan ofiitu gaafa intala ofii kennu waan akkana hin ta'u jechuun waanuma jiru garuu kadaangaa taruu sun kadaangaa taranii ebalu malee ebalutti heerumtu is wrong guutumaan guututti isin wrong. Gaafa san bira dubbiin geette immoo ani isin beekuu maalitti na beekaman irraa qabdaa bira akka hin gee. Ani san jechuun barbaada. So daangaa natti hin tarina. Gaafa as deebinu ani uummataaf dhugaa dubbachuuf nama takkaafuu cinqaa takka irraan qabu. Even amma irratti ani maatiin kiyya kana malee kanatti heerumtu naan hin jedhan an nama of danda'ee deemudha. Wanni sii ta'e nuu ta'edha. Even maatiin na dhalche sadarkaa sanirra jirra amma. So namni tokko dhufee sadarkaa jiruuti yoo murteessu hin danda'u. Garuu eega sii murteessina sii beeyna akka waniinoo akka gosummaa akka firummaa taate okay waan akkanarraa na gorsi malee waan ani fedhe wayirraa na arrabsitee yookaan puush na gootee kana malee akka dirqamaatitti noo hin fudhadhu guutumaan guututti. Akkasitti na hubataa deema. Ani nama takkaanuu wal lolaa fi walitti bu'iinsan barbaadu ammarratti. Nagaa bichaa barbaada. Akkas fittee bara dubbii atiyyuu dubbii fitte dubbii biraan barbaachisa. Dubbii teetirra bishaan naquu yoo taate malee akkuu dubbii fittee jirta dhibbaan dhibbatti. Daasii wanni biraa wanni jedhamu hin jiru. Kanuma. Asirratti waan takkaan jechuu barbaadan illee namoota baay'ee jira eegumaanaa fi isii waliin dubbachuu eegalle akkuma firaatti akkuma gandaatti akkuma nama isiidhaa yaadutti akkuma nama gorsuu namoota baay'ee as ba'ee waan ajaa'ibaati nama isiin takkaatu asitti alakkaa namni kun keenya jetteen beelee baay'ee illee kaas ba'ee nagaraa jira waan kanarratti micoon tuni nama mataa isii bira kutee namallee gorsuu gizeen akkan beekutti namoonni baay'een waan kanaaf gisee cinqamee akka namaa yookaan maal jedhama gaa loqodaan illee wal dhabuu danda'a tarii akka hinaaffaa ta'ee tarii akka nama gorsuu ta'ee adda ifa namaan ba'u guutumaan guututti isiin ofitti haati dhimmaatu dubbii fittee waan jedhamu qabu kana caalaadha itti fufaaraa maal Dumate Hamza alleke fitte. Ya, fitte wallan. Galatoma bakka isinii waliin marii godhaa illee ni gadi bu'aa. Ayyee mana cufii siin jechuu jiranii yaashii. Jechaani jiranii siin sababatiin mana cufii akka taphni dhumatu booda wannaa jetta. Gulaan asii sababatanii ashitti mana osoo taphni jiruu mana bantee jedhaniiti maqaa biraa olola biraas irratti oofanii ofirraa mana cufee achi haadha qanii booda banata deebite. Achi haadha qanii booda banata. Booda walitti deebite.